barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko akkamitti akka feesbuukaa, miseenjaraa fi iimoo waatsaappii irratti telegiraama dabalatee haala kamiin osoo namaa wajjin haasawaa jiru viidiyoos ta'e aadiyoo waraabbachuu dandeenya waan jedhuun isinitti agarsiisa. Na faana bu'aa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanneen musliima taatanii fi kan kiristaana taatanii na ilaalaa jirtan hundinuu nageenyi abdii isin biraa jiraatu jecha har'aan tana barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko akkamitti akkaataa waatsaappii, iimoo, miseenjara dabalatee telegiraamas ta'e viidiyoo fi aadiyoo itti waraabaniin isin agarsiisa. Namoonni yuutuub chaanal keenyaaf haaraa taatan hundinuu sabskiraayib, laayik, sheer godhaa isin jecha namoonni immoo daawwachaa jirtan kanneen yeroo irratti daawwattan hundinuu galatoomaa isin jecha namoonni haaraa taatan immoo iddoo sabskiraayib jettu sana tokkodhaan maatii nuuf ta'an isin jecha amma kallattii gama viidiyoo tanaa tokkoffaa irratti gama pileestoorii seenaa barreeffama akkana ijoo kan itti barreessine akkas gootan likkitti qalbeeffadhaa. Eega barreeffama kana itti barreessine booda gubbaa irra dhufu kana irra cuqaafna kool ACR qabu kana install godhannee gabbufannaa. An waan gabbufadha jiruuf isininneen isa kana gabbufadhaan isinin jaa. Eegas boodaan hayyama isaa barbaachisu hundaa'u akkaataa nan isinitti agarsiisaa jiru kanaan eega woppiin gootanii gabbufattan boodaan ni kannituufi istiippileen isinitti agarsiisaa jiru kana hundaa'u hordofaa na faana bu'aa isinin jaa. Eegas boodaan as tuyna ergas tuynen boodaan halluu bootatti tutuyna. Eega halluu hunda hayyama isaa barbaachisu hundaa'u kanneef boodaan wantoota inni nuuf fidaa jiru kana asirra gattuqannaa. Erga asirra gattuqneen boodaan seetingiilee tanaa on goonee banannaa. Waan nu dhufee jiru kana ni tuqannaa asirra. Erga achirra tuyneen boodaan bootaa gurraachoottee jiru tana ni magariisina. Eega ibsineen boodaan taggama jalaa tana yeroo tokkaaf gattuqannaa. Ergas boota hordoftoota kiyyaa iddoo notifikashinii bani jettu hayyama hannuu fi irratti tartakkaa ganne tuqannaa. Erga banneen boodaan gama gara jalaa kanarraa boota accept ol jettu tanarra yeroo takka gannee tuqannaa. Eegas bootaan irraa gama mirgaa jirtu tana yeroo takka gannee tuqannaa. Waan nuuf ija kana karraa gama asaanoo kana gannee tuqannaa. Hordoftoota kiyyaa na faana bu'aan isinin jaa. Eegas boodaan gama kanaatti nu fidaa. Okay, goota out ni goonaa. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana likkitti daawwadhaan isin jaa. Gama gubbaatu inni irraa deemnaa. Wanni kun haalaan barbaachisaadha. Namoonni baay'ee waan na gaafachaa jirtanii fi narraan tana qabadhee isiniif dhiyaadhe. Namoonni yuutuub chaanaalii keenyaaf maatii hin ta'in maatii ta'an isin jaa. Amma eegsii gama gubbaa isinirra yeroo takka gannee tuqannaa. Eega eegsii irra tuqanneen boodaan gama jalaa kanarra ni tuqannaa. Hordoftoota kiyyaa likkitti qalbeeffadhaan isin jaa. Ol oofne erga ol oofne booda kanarra kaanne eegas booda xiyyaa agarsiisu kanarra gannee tuqannaa. Hunnoo hordoftoota kiyyaa gama kanatti nu fidee jira waan ta'eef kallattiidhaan akkamitti akka waraabnu isinitti agarsiisuudhaaf bilbila kallattiitiinis ta'e bilbila onlaayiniitiinis akkamitti akka daawwanneen isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Amma bilbila daawwalee daawwannu. Amma immoo daawwaleetiin isinitti agarsiisa. Akkamitti akka seef godhee nuuf kaa'uu fi akkamitti akka sagaleedhaas nuuf waraabu isinitti agarsiisa. Ammas namoonni baay'een waan dogongoraa hedduu hojjetanii jira. Appilikeeshinii hin taane gabbufatanii nuuf dalaguu didee warra hin jaanitu jira. Bilbila nama daawwatu jiru kan hundi waatsaappis ta'e iimoo bilbila normaalaadhaas bakka inni itti waliin nuuf qabu jiru isinitti agarsiisa. No.
appilikeeshinii nuti gabbuufne suni akkanatti bilbila nuti kan yaamii nama hojii haasofnes ta'e kan osoo hin yaaminis irra dhoyne irraa deebine kan nuuf bu'ee fi kan nuuf illee hin bu'in walitti qabee hunnoo bakka takkatti nuuf fidaa gama kanatti nuuf fidaa ammallee isinitti agarsiisu Facebook irraa isinitti agarsiisu Wota messenger sanarra ni senna gubbaa kan jiru irratti dawwalaa lala voice call irratti dawwalaa hundi hordoftoota kiyya haaluma argaa jirtan kanan dawwalutti jira eegas booda irraa hin deebi'a eegas boodaan aappii ammaa sanboota messengeraa fi whatsapp sanarra dhiinee ilaala hunnoo messengeraas akkanatti iddoo tokko waliin nuuf qaba namoonni baay'ee waan kana osoo hin beekne appilikeeshina iskiriin riikardii silkii kan itti waraabu jiru kanarra waraabanii ni waraabni jaanii kana hayyamni immoo fi waatsaappii telegiraama messengerii yoonii fi kanna malee hin danda'amu yoo isaan hayyame itti kannatanii dhalatti hin danda'amu jechuudha hordoftoota kiyya barnoonni keenya kanarraa kana fakkaataa waan hordofaa jirtaniif galatoomaa hordoftoota YouTube chaanalii Iqbaal Seenaa waan isin dhibee koomentii jalatti nu barreessaa yeroo dhiyoottiin qabadee isiniif dhiyaadha hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaan afeerraa teenya